Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Miidiyaa, nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a viidiyoo kan biraatiin deebi'ee isiniif dhufeen jira. Isin jalaa badee waan tureef dhiifama naa gootu. Yeroo darbe waa'ee Poppo Live appilikeeshinii irratti qarshii hojjechuu isiniif hojjedheen ture. Guutummaatti maalummaa isaatii fi akkamittiin qarshiin akkamitti irratti hojjetamu, maddi appilikeeshinichaa eessa akka ta'ee fi wantoota kan biroo wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo wanti nu ilaallu aappii sana keessaa aappicha akkamitti argannaa, eessaan arganna kan jedhu isiniifan hojjedha jechuudha. Warri Play Store fayyadamtan Play Store banattu, warri App Store fayyadamtan immoo App Store keessan banattu jechaadha. Amma gaanii Play Store keessan seenaa. Sana booda amma gaa aappii sana argachuudhaaf liinkii description box jala isiniifan kaa'a yookaan immoo koomentii jalqabaa piinii godhee achirra isiniifan kaa'a jechuudha. Sana booda appilikeeshinii sana liinkii sana tuqxanii erga buufattanii hin bananna jechuudha. Aappii sana akkuma argaa jirtanii kan koo na seensisee jira jechuudha. Akkuma banattaniin egaa wantoota baay'eetu jiru achi keessa. Piroofaayilii koo fidee jira jechuudha. Isin haaraa waan taataniif yeroo jalqabaatiif seentu yoo ta'e gara gadii kana kunoo ittan mara ishee authentication ishee jettu kana AUTH dhaan jirti. Ishee dirqama ishee gadi tuquu qabna jechuudha. Isheen ammatti mare kana gadi tuqne kan koo amma certified jedhee jira jechuudha. My authentication kan jedhu jira jechuudha. In order to ensure the property safe of your account and others, we recommend you to authenticate. Wantoota nageenya akkaawuntii keenya eeguudhaaf jecha nu ajaja jechuudha. Face authentication jechuun ashaaraa fuulaati. Ashaaraa fuulaa gaafata jechuudha. Kan koo certified jedhee jira. Amma gaa utuu isin ta'e akkuma argaa jirtan suuraa koo kanatu irra jira jechuudha. Ashaaraa fuula koo itti argisiisee waan jiruuf authentication success jedha jechuudha. Kana booda congratulations, face authentication has been approved jedha jechuudha. Bifa kanaatiin isinii fida. Ashaaraa fuulaa jechuun immoo tokkoffaa hojii onlaayinii keessatti ashaaraan fuulaa maaliif barbaachise yoo jettan, mana hojii tokko keessatti fakkeenyaaf hojii mootummaa haa ta'u, hojii dhuunfaa, dhaabbata kan dhuunfaa ta'u, gaafa qacaramtanii hojii jalqabdanii guyyaa guyyaa dhaqxaniin attendaansii guuttuu jechaadha. Isa kana namni wallaaleen jiru. As keessatti immoo waanuma lafatti hojjennu kanatu koompitara irratti jalqabamee jechuudha. Hojiin onlaayinis sanuma wajjin wal qabata waan ta'eef face authentication maaliif wal qabata? Biometric attendance system kan jedhu jira jechuudha. Waa'ee leenjii hubannoo hojii onlaayinii kutaa tokko lama keessatti waa'ee biometrikii fi biometric attendance systemii isiniif caaqaseen ture. Odeeffannoo bal'aan achi keessa jira waanta ta'eef maaliif barbaachise? Hojii onlaayinii maaliif hojjenna? Biyyoota addunyaa kana guutummaarra namoota jirantu dhaabbata tokkoof hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf an Oromiyaa keessa jira. Oromiyaa keessa jiraadhee immoo dhaabbata warra Siingaappoor kanaa wajjin hojjechaa jira jechuudha. Akkasumas dhaabbattoota Chaayinaa tokko wajjin as teenyee hojjenna jechuudha. Kan biraan United Arab Emirates wajjinis in hojjenna jechuudha. Biyya sana dhaquun dirqama miti. Hojii onlaayiniidhaan hojjetamu baay'eetu jiru waan ta'eef kaampaanii gurguddoo addunyaa wajjin as teessanii akkamitti hojjettu? Biometric attendance systemiidhaan hojjettu jechuudha. Sana immoo koompitara tokkotu taa'ee hooggana jechuudha. Manaajira tokkittiitu namoota addunyaa kana jiran hundumaa hojii sanaaf milkii uumuudhaan taa'anii hoogganu jechuudha. Biometrikiin kun maalillee fayyada? Tokkoffaa bakka hojiin hojjetamu kamittiyyuu fakkeenyaaf waajjiraalee adda addaan ijaaruun, waajjira adda addaa babal'isuun, biiroo banuun, manaajira itti qacaruun kana gochuun maallaqaa fi yeroo hedduu gaafata. Sana hambisuuf jecha beektonni maal kalaqanii kara computer system yookaan kara sirna computeraa hojiin kamiyyuu akka galma ga'uuf hojjetan jechuudha. As keessatti namoonni baay'een hojiin akkasii hafuuradhaa
hafuura hin barbaachifnedha jedhanii hin dubbatama. Haa ta'uti ani isa keessa hin galu. Dhimmi koo dhimma aappii kanaaf beeksisa hojjechuu yookaan akkaataa itti hojjetan isin hubachiisu waan ta'eef inni naan ilaallatu. Kaayyoon koo dhimma barnoota dabarsuudha malee dhimma waa'ee hafuuraa miti jechuudha. Maaliif teekinooloojii matu guddate, guddina teekinooloojii immoo faayidaa adda addaa akka inni qabu hundumti keenya argaa jirra jechuudha. Miidhaa hin qabu jechuu koo miti, miidhaallee ni qaba waan ta'eef isa abbaan itti walii galuu qaba. Egaa face authentication kuni gaafa hojiidhaaf seennu kompiitarri maal ilaalaa? Fuula keenya ilaalaa jechuudha. Maaliin adda baafata? Ashaaraa fuulaa keenya jalqaba laanne sana wajjin waliin fakkaatu yoo ta'e yookaan yoo bilbila keenya namni kan biraan irra seene akkaawuntii sana nu jalaa cufaa jechuudha. Akkaawuntii keenya nu jalaa cufe jechuun immoo qarshiin nuyi achirraa qabnu hin badee jechuudha. Sana hambisuuf bilbila keenya nama yoo dhowwannu namoonni nutti gadduu danda'u, ilaalcha hin taane nu ilaaluu danda'u. Garuu namoonni beekan immoo bilbila isiniyyuu hin gaafatan jechuudha. Sababiin isaa sekuriitii akka inni qabu beeku jechaadha warri beekan. Kanaaf baayoomeetirikiin kuni eenyutu hojii seene eenyutu hojii hin seenne isa jedhamu adda baafata jechuudha. Akkuma manaajarri yookaan hoogganaan mana hojii tokko attendaansiidhaan hojjettoota isaa hoogganu eenyuun hojii seene eenyuun ni mallatteesse eenyuun ni mallatteessine eenyutu yeroo malee hojii dhiisee ba'e eenyutu yeroodhaan gale kan jedhu hin hooggana jechuudha yookaan hin to'ata. Manaajarri kompiitaraan namoota miiliyoonotaan lakkaa'aman kana taa'ee hoogganus kompiitara tokkoon taa'ee hunduma isaanii ashaaraa fuulaa sanaan hooggana jechuudha. Kana immoo kan hojjetu nama otoo hin taane AI'dha jechuudha. Roobotiidha yookaan immoo amma AI jechuun egaa sammuu namtolchee jechuudha. Sammuun namtolchee kun immoo akkuma dhala namaa of hoogganu, barachuu, murtee dabarsuu, gaaffiif deebii raawwachuu, ofiisaas hoogganu yaaduu danda'uuf wantoota kana fakkaatan oomishuu jechuudha. AI'n sammuu namtolchee ta'ee hojii kana hojjetaa jechuudha. Kanaaf bakka namaa bu'ee taa'ee kan hojjetu artificial intelligence isa jennu sanadha jechuudha. Isa sammuu namtolchee jennee waamnu sanadha jechuudha. Face authentication irratti kana yaada yoon isiniif kenne ga'aadha. Kan biraani bind successfully isheen jettu lakkoofsa bilbilaa koo kanadha. Gara gadiitti bilbila keenya irratti bind goona jechuudha. Akka inni wal simatu goona, wal qabsiifna jechuudha bilbila keenya wajjin. Sababiin isaa innis faayidaa adda addaa qaba. Tekstiin adda addaa achirra gala wanta ta'eef inni kunis dirqama jechuudha. Egaa isin rakkisa yoo ta'e booda viidiyoo kan biraa isin hojjechuu danda'a kanarratti. Kana yoon jedhe ga'aadha. Dhimma egaa Poppo keessatti akkamittiin hojjenna kan jedhu gaaffiin ka'uu danda'a waan ta'eef akkaataa itti hojjennu akkaataa hojii sana hojjennu isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee kooyinii kan jettu jirti. Kooyinii isheen jettu kanadha. Point isheen jettu immoo kanadha jechuudha. Mee amma waa'ee kooyinii ilaalla. Kooyiniin kun maal inni faayidaan isaa? Tokkoffaa faayidaa kooyinii ilaalla jechuudha. Yookaan immoo akkaataatti kooyiniin walitti qabamu ilaalla. Egaa jalqaba aappii kana yeroo buufattan wantoota amma isiniif caqase kana raawwachuun dirqama ta'a jechuudha. Barnoota guyyaa irraa keessatti hubannoo xiqqoo waa'ee Poppo application irratti akka argattan shakkii tokko illee hin qabu. Eessaa arganna yoo jettan immoo egaa akkuma amma isiniif caqasee ture liinkii isaa koomentii jalqabaa keessan isiniif ka'a. Liinkii sana tuqxanii daawunloodii godhachuudhaan piroofaayilii keessan iimeeliidhaan seentanii banattu jechaadha. Kana gochuudhaaf isin rakkisadhee yaadu sababiin isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo kan biraa waa'ee Poppo qabadhee isiniin dhiyaadha waan ta'eef gaaffii qabdu yoo ta'e comment section jala naaf kaa'uu dandeessu. Ani kanumaan jedha. Nagaan naaf tura. Ciao.